Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu daawwattoota peejitiyaa akkam nagaa qabdu alhamdulillah nagaatiyaa. Har'aan tana appilikeeshinii takka qabadhee isiniif dhiyaadhe appilikeeshiniin sunis faayidaa inni qabu namoonni garaagaraa fuula keessanitti waa uwwistanii viidiyoo waraabuudhaaf isin gargaara jechuudha. Namoonni hedduu nagaafatanii jirtanii aappii kana argachuudhaaf Play Store keessan keessa seentanii jechuudha. Haala kanaan ni barreessitu jechuudha. Akkuma agartanu MS QRD jettanii haala kanaan oguu barreessitan appilikeeshinii hedduutu jiru jechuudha. Kanneen fuula namaatti waa uwwisanii viidiyoo waraabuu danda'an jechuudha. Haala kanaan hedduun isaaniitu jiru. Baay'ee isin rakkisu jechuudha. Erga appilikeeshinicha argattanii viidiyoo isaa waraabuun baay'ee nama rakkisu. Haala kanaan seentanii ani isa jalqabaa kana daawunlood godhadhee jira. Isin garuu kaffeetan daawunlood godhachuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kan asirra jiran hunda keessa kaffeetan daawunlood godhachuu ni dandeessu jechuudha. Erga daawunlood godhattanii kaatanii bifa garaagaraatiin fuula keessanitti uwwisee viidiyoo waraabuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti appilikeeshinichi isa kana fuula tiyyaa isinitti mul'isa ammaan tana. Haay akkam jirtu daawwattoota tiyya nagaan keessanii fayyaan qaba alhamdulillah. Haala kanaan fuula namaatti waa uwwisee viidiyoo waraabuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii akkanaa kun jechuudha. Istaayilii hedduutu jiru jechuudha. Akkaataa inni fuula namaatti waa uwwisu fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha. Haala hedduutu jiru. Akkuma suuraa asirratti agartan nama lama taatanii yoo jiraattan fuula nama lamaan sanaa wal keessa makee kan isin agarsiisu jechuudha. Asirratti nama lama fakkii nama lama agartan. Asirratti immoo akkuma agartan jechuudha suuraalee garaagaraa irratti waan isin hin qabne isin irra kaa'ee ka viidiyoo waraabu jechuudha. Asirraa waan feetan gootanii erga kaatanii booda bakka fakkii kaameraa jechuudha. Asirratti fakkii viidiyoo qabu kanarratti gurgurtan kallattumaan gama viidiyoo waraabuu seena jechuudha. Suuraa feetan immoo kaameraa bakka mallattoo kaameraa qabu kanarratti rukuttanii hogguuttan kallattumaan ammallee kaameraa yookiin suuraa sawwaruu ni dandeessu jechuudha. Bakka suuraa kaasuu kanarratti hogguutu suuraa keessan akkasumatti isin sawwara jechuudha. Egaa namoonni garaagaraa akkamittiin nama lama walirrattiine fakkeenyaaf nama takka daansii taphachiifne nama takka yookiin nama takka ulee qabachiisne akka inni nama takka rukutu goona yookiin nama takka daansii taphachiifna yookiin nama takka fiisifne akka inni rukutu akkamitti goona jettanii kan gaafattanii viidiyoo tiyya taraa lammataatti qabadhee isiniif dhiyaadha. Kan kanarraa hafe YouTube chaanaalii tiyya seentanii subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. YouTube keessan keessa hogguu seentan asirratti jechuudha bakka barraa'uu qabu kanarratti ORM jettanii walirraa buttanii ORM app jettanii hogguu seentan search gootu jechuudha. Hogguu search gootan kallattumaan na argattu jechuudha. ORM app viidiyoolee an gadhiise haala kanaan seentanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti bakka viidiyoo jedhu sana yoo seentan jechuudha viidiyoolee hedduu asirratti gadhiiseetiin jira. Waan isin fayyadu hedduu asirraa ni argattan jedheetan abdadha. Kanaafuu hogguu viidiyoo tokko daawwattanu fakkeenyaaf subscribe bakka jedhee Assalamualaikum warahmatullahi bakka subscribe jedhu kana jechuudha. Isin bira bifa diimaa mul'isee waan ta'uuf hogguu irratti rukuttan hogguu tokko bicha akka irratti cuqaasitan jechuudha. Sababa booda subscribe gootanii hogguu an viidiyoo gadhiise akka meeseejii isiniif ergee yookiin risaalaa yookiin xalayaa isiniif ergee viidiyoo gadhiisee jira jedhee isinitti himu jechuudha. Notificationin akka isin irra galuuf isin fayyada jechuudha. Kanaafuu subscribe gochuu hin dagatinaa. Taraa lammataatiin haga isinitti deebi'utti nagaan naaf jiraadhaa. Injifannoon kan uummata Oromooti. Bye.